Ayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo kanneen bakka adda addaa jirtan nagaaf jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Baga nagaan dhuftan isinillee sesseenaatii sheer waliif godhaa. Dhimma kaleessa barruu wayii maxxansee ture irratti yaada tokko tokko isiniif qooduu barbaadeetanii akka seentaniin isin immoo sheer waliif godhaa jechuudha. Har'a namoota baay'ee barbaadaa. Akkuma beekamu dhimma yeroo darbe waggoota lama waggoota kanaa dubbatamaa ture dhimma obboleessa keenya Maammas Sa'iid kaleessallee waan kanarraa tuqeen ture maaliif tuqxee maaliif waan kana kaastidhanii namoonni hedduun kan wacaa turan ni jiranii. Anis immoo sababa waan kana kaase maaliif akka kaase irraa dubbachuu barbaadeetanii haqa dhoksanii dhugaa dhoksanii dhugaarra waa dibamuun hin danda'u dhugaan hin qallatti malee hin cittu yoomillee kana dhugaa dhoksuudhaaf warri watwaattanu warri waan kana irratti nama dhorkuudhaaf cinqamtan warri waan hin taane nama barreessitan nuti dhugaan ilma rabbiiti haga dhugaan ba'utti wanni nama callisiisu tokko illee hin jiru jechuudha. Nuti kijibaan jiraachuu hin barbaannu kijibaan bultii har'aatiin buluu hin barbaannu kan boriiti kan yaadannu kan yaannuuf kan boriiti malee kanarra jiraannu qofa miti jechuudha. Kanaafuu dhimma obboleessa keenya Maammas Sa'iid yeroo darbe irratti dubbachaa turre manguddooleen Oromoo beektonni Oromoo keessaan nu dhorkaa turtan tole jennee sinirraa callisaa turre. Har'oo maaliif waan kana dubbanne dubbiin kun eessa gahe akkamitti maal fixxaniiti har'a konsertii magaalaa Finfinnee irratti waliif qopheessitan isa jedhu nutis haga humna keenyaatti haga waan Oromoodhaaf tolu hunda dubbachaa turretti har'a duula kana banuudhaaf qophii xumurree jirra jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo marti yaada kana sheer waliif gootanii dubbiin bakka jiru haqni bakka itti dhokate dubbiin kun maaliif akka dhokate namni waan kana keessatti dhimma kana keessatti qooda fudhachaa ture haga ol ba'eemutti nuti haga dandeenyeen waan humna keenyaatiin irratti dubbachuudhaaf qophiidha jechuudha. Namni waa nama godhus hin jiru jechuudha. Siigalee yoo dhiira taate dhaqee ajjeesi yoo dhiira taate nuti dhiirummaa keenya yookiin nama rukuttaa osoo hin taane dubbii haqaa qofti akka dubbiin kun manguddoo Oromoo harka jiru argii nutti himtanii haqni keenya nuuf ba'uu qofa nuti kutaa namaa loluudhaaf hin qabnu ganda namaa arrabsuuf hin qabnu nama tokko bakka buunee dubbannu osoo hin taane nama yakkamaa kana seeratti dhiyeessitanii akka yakkamaa kana qulqulleessitan dhaamsa dheengaddas kaleessa isinii dabarsaa turre. Nuti gandaan yookiin uleedhaan isin tumnaa nama ajjeesnaa nama rukunnaa nama waraannaa osoo hin taane haqni keenya nuuf ba'uu qofa. Nuti warra safuudhaan guddate nuti warra sirna gadaa beekuudha. Gadaan Oromoodhaaf hin hojjeta yoo ta'e dhimmi kun Jawaar Mahammad mataa isaatiif dhimma kana gaafa Jimmaan naqu karaa viidiyootiin waraabee OMN irratti dubbachaa ture. Dhimmi kun abbaa gadaa Oromoo harka jira. Dhimma kana yeroo torban tokkoof torban lama gidduutti isiniif xumuramaa obsaan nu eeggadhaa jedhaa ture. Nuti uummata sobamu osoo hin taane uummata sobamee nu bira darbamu osoo hin taane uummata haqa dhugaa barbaaduudha. Dhimma kana akkasitti waa walirra darbamuu miti jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo marti yaada kana sheer gochuu qabdu jechuudha. Du'a namaatti qoosuun du'a namaatti qalladuun ragaa qabdaa maal qabdaa ofii keessanii maqaa abbaa gadaa baattanii maqaa Oromoo balleessaa ofii keessanii yakka dalagaa Oromoo walitti bu Oromoo wallol Oromoo kutaa wal nyaatu Oromoo walitti buuste jechuun isiniifuu qaanyiidha. Isini kan warra maqaa abbaa gadummaa baatee garaadhaaf yaa'u jechuudha. Warra mana dhugaatiitiif warra sakkaraamii maqaa abbaa gadaa baattee jechuudha. Martikee maqaa abbaa gadaa jechuun haqa namaa kan dhiifama hiika abbaa gadaa baruu qabdu jechuudha. Marti keessanuu abbaa gadaa jechuun maal jechuudha? Jaarsa jechuun maal jechuudha? Jaarsi haraaree kan badii balleesse kan yakka qabu yakka isaa irraa haqee dhugaa isaa ifa baaseetu uummata Oromootti abbaasee uummata Oromoo waan kana irraa qulqulleessinee jirra irratti hin dubbatinaa jedhee abbaasa malee dhugaa namaa dhoksee maqaa abbaa gadaa Oromoo hin balleessu. Abbaa gadaa jechuun kan akkasii hin beeknu nuti. Abbaa gadaa kan beeknu abbaa gadaa haqa dubbatu abbaa gadaa kan wal lole walitti araarsu kan wal dhabe kan wal tokkoomsu malee kan dhugaa namaa dhoksee mana keessa kaa'ee isinii fixaa jirredhee waggaa lama nama dhoksu waggaa lama nama gowwomsu abbaa gadaa akkasiirraa nuti quban qabnu. Yoo abbaa gadummaa dhugaa qabaattan gabbaatanii dhimma kana qulqulleessitanii miidiyaan Oromoo ni jira akkas jettanii uummata Oromootti as baatanii dubbachuu qabdu. Kaleessa gola keessa wal dhoksitanii kaleessa mana keessa diinqa keessa wal dhokfattanii har'a uummanni Jimmaa callisee jira uummanni Oromoo haqa barbaadu callisee jira jettanii konsertii magaalaa Finfinnee irratti wal qopheeffattanii wanni isin nutti shubbistan hin jiru. Oromummaan dhugaa hin qabne qiliyaa seentu nuti Oromummaa dhugaa qabu barbaanna. Oromummaa sirna gadaa duriitiin deemtu barbaanna. Haqa obboleessa keenyaa gabbaastanii akkana jettanii akka sirna Oromootti akka gadaa Oromootti lafee fiddanii maatii isaa fiddanii dhugaa jirtu ifa baastanii biraa deemuu qabdu malee dhugaa diinqa dhoksitanii kaleessa
mana keessa dhokfattanii harra gabbaastanii ummanni Oromoo callisee rettanii Finfinnee irratti dhiichisuun gonkumaan jiru kun. Nutis haga humna keenyaatiin haga beekumsa keenyaatiin irratti dubbachuuf qophii qabna jechuudha. Badii kana hunda kan ummata Oromoo walitti buusaa jiru, ummata Oromoo kutaa wal ficcisiisaa jiru. Ummanni Oromoo dhimma kana irratti akka inni walitti bu'aa godhaa jiru aayyota Oromoo fi beektota Oromooti. Abbaa Gadaa Oromooti. Warra Abbaa Gadaa ofiin jedhu warra maqaa garaatiif garaa isaatiif dhimma kana gabbaanii dubbachuu qabu. Akkuma kaleessa dhimmi kun xumuramaa jira obsaan nu eegaa jedhan ammas gabbaatanii dhimma kana irratti dubbachuu qabdu jechuudha. Maali nuti ummata sobamu? Mucaan kun makiinaa irraa kufee hin duune, muka irraa kufee hin duune, makiinaan isa dha'ee hin ajjeefamne. Ofii keessanii haabileen bakka 19 qaltanii ija keessaa garagashitanii kaleessa yeroo nu dubbannu callisaa dubbiin kun dhumaa jira jettani har'a ogola keessa wal dhokfattanii gabbaatanii nurratti shubbisuun maali? Oromummaa keessan qilee achitti gadi naqqaa Oromummaa sobaan deemtu nuti Oromummaa dhugaan deemtu qofa kan barbaannu. Nuti maqaa ganda namaan dhaane, maqaa shawaan dhaane, maqaa abbaasaan dhaane, maqaa maatii tokko nama tokkoon dhaane haqa keenya qofa gas nu baasaa jennee sin gaafachaa jirra. Har'allee kaleessallee akkuma kaleessa Facebook irra teenyee falmannee akka Oromoo deebisne har'allee akka obboleessa keenyaas teenyee falminee deebisuu ni dandeenya. Har'a baan osoo hin taane nama rabsuus osoo hin taane haqa keenya nuuf deebisaadha nuti. Yoo ajjeesite akkaataa ajjeese fiddanii kana yoo hin ajjeesne akkaataa inni itti ajjeesne lafa waggaa lama gola keessa dhoksitanii maali hin ajjeesnedhaan waan nu sobdanuu nuun qabdanu sin. Kaleessa soba keessaniif mana keessatti wal garshitanii waan ittiin Oromootti gabbaatan waan fiddanii dubbattan dhabdanii mana keessatti dhoksitanii irra ciisaa turtanii. Dubbiin kun dhumaa jira obsa nuuf godha. Tokkoffaa beektota Oromoo Jawaar Maammadii kaasee Jawaar Maamman rabbiin miti qilee aseenu yoo barbaade waan na gootu hin qabdu. Oromoodhaaf hojjette dhuguma si galateeffanna akka ilma Oromoo tokkootti. Oromoo boonsite Oromoo bilisoomsite haqa namaa dhoksuun immoo gonkumaan barbaachisu. Atillee bor uffata adii tokko qofaan naqxee duuta malee wannati faayidaa tokko argattu hin jiru. Namni maallaan jedha namni maal na godha Oromoon maallaan jedha Shawaan maallaan jedha Caalaan maallaan jedha Abaluu maallaan jedhaadha wannati haqa namaa dhoksitu bor haqni kun sirra dhaabatee ibiddatu gurra kee keessa dirmatu yaa jechuudha. Isin argineerra mara keessanu warri Abbaa Gadaa jettanii Abbaa Garaa yayyaatanii waan ittiin bultan qofaaf deddeemtanullee haqni Oromoo bor isin hin dhiisu jechuudha. Jawaar Maammadii kaasee waan natti buruqu waan na gootu hin qabdu kan nama godhu rabbiin qofa. Ilma namaati atillee dhimma kana dhaqnee fixaa jirra jettee oommeenni irratti ijoolleen Jimmaa uffata Maammas Sayid hojjechiifattee fuuldura keetti gaaffii haqaa si gaafatte nuti callisnee si eegaa turre gaafa duraallee kan ijoolleen Jimmarraa si bilbilanii dhimma Maammas Sayid maal goote jennaan irratti hojjechaa jirraa herra jirraa dubbii kana xumuraa jirraa obsaan nu eegi jechaa turte. Kaleessallee yeroo ijoolleen Jimmaan naqxu si gaafattu video kana waraabbattee oommeenni irratti as baatee dhimma obboleessa keenyaa callisnee hin jirru dhimma kana qabannee jirra. Communitiin biyya South Africa qabatee jira. Abbaan Gadaa biyya sanaa qabatee jira. Abbaan Gadaa Bayanaa Sanbatoos qabatee jira. Dhimma kana xumurree yeroo gabaabaa keessatti ifa isinii goonaa obsaan nu eegaa jette. Lafti kun lafa ji'a meeqa? Maaliif akka uummanni Oromoo walitti bu'u gootu sin? Maaliif Oromoon akka duddaa garaa ta'u gootu sin? Maaliif dhimma kana irratti gabbaatanii hin dubbanne? Oromoo ofii diigdanii Oromoo wal diige jechuun gonkumaan danda'amu. Namni wal ajjeese namni wal waraanne nama tokkoof tokko waan ta'eefi dhimma kana akka beekumsa Oromootti akka beektota Oromootti dhimma kana bahaatii dubbadhaa jechuu qabdu. Nuti Caalaan ajjeefamu aqalamu awraanamu jechaan jirru. Akka sirna Gadaatti akka Oromootti akka haqa Oromootti gabbaatanii kanaaf kana dubbiin nuti immoo gumaa irraa fuunee jirra badiisaa eenyu goonee jirra. Oromoo hedduu dhiifama natti hin bilbilinaa. Oromoo hedduu ajjeefamaa ture Oromoo hedduutu qalamaa ture sun dhimma Oromummaaf Oromooti. Kun immoo Oromoon nu keessaa diina walitti ta'e namni maqaa artistiitiin deemu dhugaatii isaatiif jedhee sakkaaraanuuf jedhee birrii uummatarraa ittiin bitamee uummata Oromoo tokko kan qale dhiisaa dubbii kanan dubbatinaa warri jettan nuti waan kana yoomillee callisuu hin dandeenyu jechuudha. Dhimmi kun nu guba nuti ibiddan nurra bu'ee jira nu gubee jira ittiin arrafamnee jirra akka dhaloota Jimmaattis akka Oromummaa tokkoottis ittiin caffamnee jirra. Nuti waa'ee nama tokko waa'ee kutaa namaa waa'ee namaa dhaan jirru Shawaan nuuf obboleessa yoomillee keessa keenya yoomillee jaalala qabnaaf yoomillee jaalala dhugaa qabnaaf jechuudha Shawaadhaaf. Nuti akka obboleessa keenya Maammas Sayid qofa barbaanna. Kan ajjeese Caalaa Bultumeeti akkaataan itti ajjeese ofiif ragaaf itti ba'ee jira. Uummata Oromoo as ba'ee ani najjeesne keessa harka qaban jenne
dhokateetu mana keessa taa ture kaleessa ummanni jimmaa callisettanii konsertii qopheessitanii gandummaadhaan kutummaadhaan artistoonni naannoo tokko marti keessana caaluudhaa kaasee muka yaabii achiin gadi caccabee barbaadde ofumaa mana keessatti wal qindeeffattanii ofumaa wal yaamtanii ofumaa wal eenyu gootanii birrii walii baastanii galma milineemiitti ofii keessanii cidha wal qopheessitanii wal waamaa jirtu. Wanni akka kanaa Oromoo biratti hin hojjetu. Oromoon haqaan deema, Oromoon kutaan hin deemu, Oromoon gandaan hin deemu. Oromoon dhugaa jaallata. Har'a wal waamtanii wanni isin hojjettan gonkumaan barbaannu. Nuti har'allee borillee ummata shawaatiin keessa keenya shawaan nuti warri maqaa gandaa baattanii maqaa shawaatiin feesbuuka banattanii ol baatanii kutaa namaa arrabsitan maqaa jimmaatiin feesbuuka ol baatanii kutaa namaa arrabsitan asirratti adabachuu qabdu. Nuti kan barbaannu haqa qofa maqaa kutaa namaan dhaanu kutaa jechuun kutaadha namni jechuun nama shawa jimma jechuun lafaa fi lafa malee nama miti maqaa namaa miti jechuudha. Kan waan kana keessaa qooda qabu qofitee irratti dubbachuu qabna. Garuu maqaa artistummaa baattanii warri gandummaan deemtan warri wal waamtanii cidha walii qopheessitan as keessatti adabachuu qabdu jechuudha. Dhugaan ilma rabbiiti dhugaan hin qallata malee hin citu. Dhugaan kun burgarsiinti bahee isinillee gubuu danda'a. Akkuma kaleessa wal qaltan akkuma kaleessa artistii keessan ofuma hoteela keessatti wal qaltan isinillee qalamuu jira jechuudha. Isinillee waan kana keessatti bor yookiin makiinaan karaarraa fuula keerra deemuu danda'a jechuudha. Yookiin dhugaatii quuftee osoo karaarra gaggabtu gaggabaan tokko si dheessi bira darbuu danda'a jechuudha. Iddoo itti duutu hin beektu. Kanaafuu ofii keessaniif waan kana akka Oromoon kutaa wal lolu akka Oromoon kutaa wal nyaatu nama yakkamaa tokko konsertii qopheessitanii wal yaamuu jechuun gonkumaa hin ta'u. Kun rakkoo Oromoo gidduutti fida jechuudha. Nuti madaa qabna kaleessa dheengadda ittiin arrabsamaa turre har'allee ittiin arrabsamaa jirra. Akka Oromoof Jimmaaf Oromoon Shawaa wal fixu akka Oromoon Shawaaf Oromoon Jimmaa wal arrabsu kan godhaa jiru beektota Oromoo hayyoota Oromooti. Naanatullaa aleeka. Isintu kaleessallee Oromoo diigaa ture isintu kaleessallee har'allee akka Oromoon duddaa garaa godhaa ture. Wanni har'a awwanaatti Oromoo gabroomsaa jiru beektota Oromooti jechuudha. Hayyoota Oromooti. Dhugaa jiruun himtanu dhugaa irra ofii shaffamtanii dhugaa biraa barbaanna jettu. Kaleessallee Oromoo duddaa garaa kan godhaa ture isini. Karaa dhaaba siyaasaa fudhanne har'allee kan dhugaa namaa dhoksee dhugaa kana qabnee jirraa dhugaa kana ifa baasuuf deemna jettanii Oromoo garaaf duddaa godhaa jirtan isin beektota Oromooti. Dhimma kana callisuu hin qabdan. Oromoo nagoomsuu jettan akka namni bahee hin dubbanne akka namni waan kanarraa hin dubbanne yoo barbaadan dhugaa jiru gabbaatanii dubbattanii beektonni Oromoo abbaan gadaa Oromoo hayyoonni Oromoo aktiivistoonni Oromoo dhimmi kun xumuramee jira namni waan kana irratti dubbattan of eeggadhaa jettanii ofii dubbii kana xumurtanii yoo jettan nuti waan suusii irratti dubbannuuf hin qabnu. Kanaaf dhimma kana callisnee ilaaluu hin qabnu. Oromoon martii dhimma kana dhimma ofii godhatee irratti dubbachuu qaba. Akka shari'aa islaamummaa keenyaattis akka oromummaa keenyaattis akka namummaa keenyaattis akka biyyummaa keenyaattis nu quuqa. Akka dhiirummaa keenyaattis karaa hedduudhaan gubannee jirra dhimma kana keessatti. Karaa hedduudhaan joojjomnee jirra. Karaa hedduudhaan isin gaafachaa turre. Dubbii kana haqa kana ifa baasaa irratti dubbadhaa jennee isin gaafachaa turre. Kaleessa dhoksitanii mana keessatti wal fuuchisaa oltan har'a wal gabbaastanii wanni isin hojjetaa jirtan hin bareedu. Bushtiin aanatullaa leekas jala deemtee waan arge barreessitu. Diqaalaa mara maqaa shawaa baattee akka namni dhaqee kutaa namaatti warri gootu na jalan teessuuf jalaan sirafa arrafa. Angoon kumaa kutaadhaan nama tokko bakka bu'ee baqaa nama tokkootiin kutaa namaa arrabsu hinumaa hin fedhusi hinumaa hin yaadusi. Nuti haqa keenya qofirratti kan dubbannu. Namoonni yaada kanarratti takka barreessaa jirtan Habiibtii Jimmaati illee jirtu. Abaabii Jimmaa. Dhimma kanarratti Oromoon marti ol baatanii waca duula gurguddaa irratti callisuu hin qabnu. Dhimmas ta'e Arsiis ta'e Shawaas ta'e hundinuu haqa obboleessa keenya irratti ol baatanii dubbachuu qabdu. Akkuma dheengadda kaleessa dubbachaa turtan har'allee dhimma kanarratti baatanii dubbachuu qabdu. Namoota isinii ergana jalaa qabadhaatii yaada keessan. Aloo. Ayyee. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله. Kam tokkummaa keenya fayyaa keetii? جرى جلت ربي أكمل. Jira wallahi alhamdulillah. Waa'ee obboleessa keenya Muhammad Said irraa dubbataa jirta. أيين. Hedduu galatoomi wallahi silaan iyyuu baatoomi. Waa'een isaa hinuma yaadamu gonkumaayyuu jechuudha hamma gumaan isaa ba'utitti. Ilmi namaa hinuma du'a hinuma wal ajjeesa garuu kan Muhammad Said wanti adda godhe Oromoon hundinuyyuu inuma beeka jechuudha. Tokkoffaa kan Muhammad Said ajjeese Oromoodha. Lammaffaa Muhammad Said kun hatee miti kan du'e, saamee miti kan du'e. Ilma Oromoo hin ajjeesu, Oromummaan koo na daangessaa jedheetiyyi ofii isaatiif of wareege jechuudha. Gootummaa isaa kanuma irratti mul'isa. Garuu warri hadha jechuudha kana dhugaa kana dhoksuudhaaf nuti caalaanis ajjeese akka Oromoo tokkotti. Garuu Oromoon immoo jechuudha inni gurguddaa inni aartistii ta'e inni aktivistii ta'e inni hundi Oromoo jechuudha inni du'e silaa du'e jedhanii isa jiru immoo jechuudha fayyaadhaan utuu jiru nurratti caffarsiisaa jiru. Kun Oromoo hundatti dhaga'amuu qaba jechuudha. An garuu kan gaaffinatti ta'e ijoolleen Muhammad Said ajjeesan sun lammaan mana hidhaa galanii ji'a lama hidhaman suni eessa jiru maalitti ba'anidha. Tokko kun kan gaaffinatti ta'e. Ammoo maatii Muhammad Said ammoo maaliif callisanii? Muhammad Said kun obboleessa haadhaan addaa qaba. Obboleessa haadhaan tokko qaba, obboleettii qaba. Maaliif callisanii? Maaliif dubbatamuu hafe? Gaaffiin kun gaaffii bareedaadha. Maatii Muhammad Said isaa miti anuu dubbisa. Gaaffii Muhammad Said maatii Muhammad Said anuu dubbisaan ture, anuu dhimma kanarratti hordofaan ture jechuudha siigalee. Dhimma kanarratti maatiin Muhammad Said iyyataa ture, uummata Oromootti, beektota Oromootti, abbaa gadaa Oromootti mataa ture. Siigalee. Abbaan gadaa Oromoo akkuma dubbii kana ukkaamsuudhaaf tattaaffataa ture hoteela Finfinneetti waamee Ililli hoteeliitti obboleessa Muhammad Saidii fi bakka bu'aa Muhammad Said yaamee dubbii kana sii fixaa jirra, qarshiin sii dhufee jira, qarshii 300 sii dhufe, qarshii kana fudhuu jedhan. Akkamitti qarshii fudhanna dhugaa jiru qofa nuuf hima, eenyu ajjeesannee maallaqa fudhanna, nuti dantaa maallaqaan qabnu haqa qofa nu barbaada jedhanii gaafatanii turan. Achirratti dubbiin kun wal dhabee waan godhan dhabanii haqa kana himuudhaaf sobanii maamushirra kaa'uudhaaf haqni kun immoo dhugee nama dhufee sii kakatatti galee akka sirna gadaatti Muhammad Caalaan Bultumee maatii isaa fidee ofii dhufee maatiin isaa isa qoratee isa kakachiisee kee ofii isaatiif immoo maatiin isaa bakka bu'ee isaaf kakatatti. Ofii isaaniitiif ukkaamsanii yoo maatiin Muhammad Said dhaqanii seeratti himachuu jedhan seera hunda hidhanii jiru abbaan gadaa. Seerri hundi abbaa gadaa harka jiraami. Abbaan gadaa abbaa garaa ta'e dhimmi kun nurka jiraa nuti sii fixaa. Asiin immoo maatii Muhammad Saiditti dawwalanii kottu dubbii kana sii fixinirraa jedhu. Yeroo isaan naqan maallaqa fudhachuudha. Eenyu ajjeese yoo jedhame haqa kana himuu hin danda'anu sii galee. Kana kan gaaffiin jiru eenyutu ajjeese jedhamee maallaqni kaffalamaa jiraadha amma. Eenyutu ajjeese? Bultumeet ajjeese moo Caalaat ajjeese moo Faysal ajjeese moo maal eenyu kan ajjeese jedhameeti maallaqni kaffalamaa jira. Ammoo namichi inni gaafa Caalaan Bultumee jechuudha Muhammad Said wajjin waraanee Muhammad Said biraa lubbuudhaan hafee jechuudha qadaan isaa hin geenyenaaf lubbuudhaan hafee kalee kana keessa waraananii maqoma keessa waraananii jechuudha. Namichi sun amma mana fayyee biyya galee Adaamaa keessa jiraataa jira. Namichi sun akkamitti callisuu danda'e? Abbaan gadaa kun innoo Oromoodhaaf dhaabbate, Oromummaadhaaf dhaabbate, dhugaa dubbata jedhameeti abbaa gadaa Oromoo jedhame. Maaliif abbaan gadummaa isaa sun hafee abbaa garaa qofa ta'e? Moo Oromummaatuyyuu hin jirtu? Muhammad Said kan du'e Oromoodha. Maaliif Oromummaan isaa kun itti mul'atu? Mucaan kun maaliif sababni inni du'eef maaliif hin barbaadamu? Jawaar Muhammad mataa isaatti jechuudha ofii isaatiif gaafa dura jechuudha anatu fixa isa ajjeeses nan beeka isa du'es nan beeka anatti dhiisaa natu karaa kiyyaan fixaa jedhee hadha waggaa 2 guutuu maaliif taa'a Jawaar Muhammad? Maaliif callise? Innooti beekaa Oromooti abbaa Oromooti Oromoon anaaf ilmaan kooti jedhee jira. Hadha maaltuyyuu ilaa hadhaatitti isa callisiise?
Oromiyaa keessaas ta'ee bakkee Oromiyaatis ta'ee jechuudha. Inni biyya biraatti duus Oromoodhuma. Inni Oromiyaa keessatti duus Oromoodhuma mitiire. Kanaafuu innoo abbaa Oromooti. Namichi kun immoo akka hin taanetti du'e. Bakka 19 waraanamee agartuu ija isaa dhabeeti kan du'e malee akka hin taanetti gorra'amee yookiin xiyyitiidhaan rukutamee bishaan hin buufamne. Kafanaan akkatti kafanamu dhabeeti kan inni waraqataan jechuudha kafaname. Carqii abjadiin irra taa'uu dide jechuudha dhiiga bira. Bakka 19 waraanamee agartuu ijaa dhabee keetiyyi bakka 19 namni tokko kan waraaname jechuudha Oromoodha. Kan waraane kun Oromoodha. Achirratti maaliif callisani beektonni? Abbaan Gadaa yeroo callisu Jawaaroo abbaa Oromooti. Abbaan Oromoo kun maaliif callise? Erga du'aa Oromoo tokko barbaaduu hin dandeenye abbummaan isaa isa kami Oromoodha? Waan kana beektu maqaa namni maallaan jedhaatiif deemaa jiru malee haqa Oromootiif namni barbaadaa jiru. Iddoo dubbiin beekanii maal jedhuun sanatti jiru barigaa tokkummaa keenya maal jedhuun utuu jiraate du'a Oromoo sanatu barbaadama. Maal jedhuu sanatu hin jiru. Jawaaris ta'e jechuudha. Akkuma itti yaadutti akka Oromtittii tokkotti maallaqaan ukkaanfame innis dhugaa jirtu yoo dubbanne jechuudha. Innis maallaqumaan ukkaanfameetiyyi maallaqa sanaan dalagatee nyaataa jira malee jechuudha. Utuu waan Oromummaadhaa dhugumatti Oromummaadhaaf dhaabbate ta'eeti hadha du'aa nama tokko baasuu hin dadhabu. Jawaar jechuun nama Ameerikaa taa'ee Oromiyaa keessatti qabsaa'ee Oromiyaa guutuu bilisoomse waan ta'eedhaaf hadha du'aa nama tokko baaduu kun gonkumaa waa yaada anatu keessa jira anatu fixa jedhe sana ammas immoo jimmaan dhaqeetis immoo anatu isinii fixa jedhe ammas irra deebi'ee jechuudha lamii irra deebi'ee gaafa konsertii jimmaa deemu anatu isinii fixa yaa Oromoota jimmaa duuti Muhammad Said jimmaan qofa hin ilaallatu Oromoo guutuu ilaallata jedhee arraba isaatiin kana dubbatee gale jechuudha galee ammas callisee dhuma akka waan tokkoyyuu waan hin hojjetamneetitti zimmedhee taa'aa jira. Kanaafuu duuti Muhammad Said jimmaan qofa hin ilaallatu. Maatii Muhammad Said qofa hin ilaallatu. Oromoo hunda ilaallata waan ta'eedhaaf Oromoon hundinuu Jawaariin dabalatee barbaadan Abiyyiyyuu ta dabalatan jechuudha. Abbaa fedhe dabalatanii hundi jaraatiyyuu du'a Muhammad Said baasuu qabu. Du'a Muhammad Said hin baafnu. Muhammad Said du'eera. Caalaas ta'ee Faayisalis ta'ee abbaan fedhayyuu yoo ajjeese jarri dalagatanii nyaatanu kan jedhan yoo ta'e ilaa umurii keenyaa jechuudha. Ilmoo keenyatu dhalattee itti guddattee gumaa Muhammad Said falmiti malee ilaa umurii keenyaa hin hafu. Seenaa godhamee barreeffamee lafa kaa'amnaan seenaa sanarraa jechuudha furattee biyyi guutuun maqaa Oromiyaatiin maqaa Muhammad Saidiin wallolama malee jechuudha waa'iin hafuu hin jiru. Kana jala sararii itti nuu himaa. Galatoomii obboleettii keenya yaada bal'aa nuu kaastee hedduu galatoomii dhimma kanarratti martii Oromoollee isinillee baatanii dubbachuu qabdu naaf jiraadhu isin jedha. Hayyaatillee galatoomii ulfaadhu. Egaa obboleettiin yaada bal'aa nuu kaastee dhimma kana dhimma Oromoo maraati. Dhimma nama tokkoo miti garuu Oromoon beekaa qaba, Oromoon hayyuu qaba, Oromoon nama wal caalu qaba, hayyoota qaba. Haala seeraatiin wal duraa duubaaf deema jenneetu nutis nama nu caalutti machaa jirra jechuudha. Dhimma kana kaleessa dheengadda Jawaar Mahaammaditti ol baatee machuun Oromoon ijoolleen Jimmaallee Jawaar Mahaammad waan inni akka dubbatuuf waan inni akka Oromoo eegaa tureef waan inni illee har'a haqa Oromootiif falmaa jiruuf dhimma kana yaa Jawaar Mahaammad eessaan nu geessa jettee irratti dubbatte jechuudha. Warri waan kana dubbatin jettanu hudduu keessaniin gadi garagalaa qalbii duwwitii asitti akkuma namaa godhattanii uffata leexanii nama fakkaattanii nama jala deddeemtanii. Namni maallaan jedhaa kana dhiisaa bor iddootti duutuun beektu ati. Bor naxalaa qofitti tokkittiidhaan uffata adii tokkittiidhaan qabrii seenta. Camilaaqaa mara jechuudha. Waan waggaa meeqaa dubbattaa waan dhiirummaa Jimmaa as teenyee foggorree miti. Kaleessas Jawaar Mahaammad dhiirummaa isaa Ameerikaa taa'eeti foggoree wayyaanee raqee rukuteen ajjeesne. Seeraan mo'ate, dubbiidhaan mo'ate, haqaaf falmate haqa sana injifateetu itti galee jira jechuudha. Namni gowwaan kaleessa biyyaa yaatanii oo dhiira taate raqee ajjeese oo dhiira taate kana godhoo dhiira taate sana godhoo dhiira taate achiin bahi. Kana isin faarummaa keessan yookiin gowwummaa keessanii si galee ummata baduu akkasii kana kan maqaa nama nyaatu maqaa Oromootti lakkaamee walitti miliyoona 60 warri jedhame warra akkasiitu maqaa nu cabse kaleessallee Oromoo qoshaashaa godhee akka Oromoon maqaan si badu si godhaa ture jechuudha. Nuti haqaaf falmanarrallee teenya
Ameerikaas ta'e Awuroopaas ta'e bakka feete taa'e jechuudha. Haqa keetii dubbadhu, haqa keetii falmadhu, haqa obboleessa keetii haga dandeesseen barruu barreessi gadhiisi. Oromoon kaleessa Ameerikaa taa'e iddoo fedhe taa'e dhaqee kilaashiin rukutee miti wayyaanee kan buuse haqa isaatiif falmatee dubbii dhugaa dubbatee haqa dhugaatiif Oromoo dhugaatiif falmateetu injifannoo kana galmeesse malee dhaqee dhukaase miti, dhaqee nama waraanuu miti. Gowwummaadha kan nama waraanuu nama ajjeesu jechuun jagnummaa yookiin dhiirummaa miti. Sigalee gowwummaadha. Ummata badoodha kan nama waraanullee ummata badoodha kan nama ajjeesullee addunyaan mataadhaan hojjetaa jirti. Addunyaan mataadhaan mo'ataa jirti. Namni abilee namatti fudhatee fiigee yookiin nama waraanee fi miti dhiirummaansa. Dhiirummaa jechuun nama dubbiin nama injifachuu danda'u. Nama yaada dhugaa borqisiisuu danda'u malee yoo taate dhaqee ajjeesi yoo feete kamtu lolee kaleessa injifate isa kam kee lolee dhaqee waan kana eenyu godhe. Sigalee waan kana irratti nuti hammallee haqa Oromoo as teenye bakka feete taayitii irratti dubbadhu. Waggaa 20 ta'u akkuma gootonni Oromoo kaleessa du'an gootonni Oromoo seenaan isaa yaadataa jiru. Mamma Sayidillee haqa abduu dhugaadhaa dhaabbachaa ture. Nama rabseen beeku kutaa namaa ganda namaa dhugaa qofaaf hojjechaa ture. Miidiyaa Oromoo irra Jawaar Borsaa kaatee ittiin deddeemu kana miidiyaa ofii isaa maallaqa ofii godhatee haqa isaa ittiin dhoksu kana akka dhaloota Oromootti biyya Saawuz Afrikaatti nama maallaqa dhangalaasee miidiyaa kanaaf kennaa turedha. Caalaarra jala deebitee si waraantillee gaafa siin baraa keessatti maqaa baa'otiin baatee beeloftee dheebuttee daalachoftee itti deemtu qabeena maqaa irraa dhiqee uffata itti qayyareedha. Deemi Jaafar Yusuf gaafadhu. Gaafa jirri xuraa'ee waan nyaatu dhabe gaafa jirri qoshaashoftee maqaa Oromootiin rakkattu Oromoodha jedhee ofitti hammatee garaa bushaate. Waggaa meeqa guutuu osoo addaan hin bahin garaa isaa raffifatee garaa isaatti sii waraante jechuudha. Hiriyaadha jedhee hiriyaa gantuuf hiriyaa saree wajjin baatee akkasitti miidhamte jechuudha. Hiriyaa kiyya jedhee wajjin manaa gadi bahee dhaqxee qaltee dhiiftee galtee tuffii Oromootiif waan kana irratti namicha malaaxaaf taamuu lamuu jedhan ofiisiitii majnuuna ofii dhugaatii quufte irratti shawa miidiyaa jettee ofii banatte miidiyaa gilli irratti invaayit taatee ani najjeesnee gaafas akkas ture jetti. Oromoon miidiyaa qaba gadaan Oromoon jira ayyoon Oromoon jira yaa Oromoo maqaa koon dhaynaa maqaa ganda kiyyaan dhaynaan keessaa hin qabu an qulqulluudha jettee ol baatee ni mattu yoo dhugaadhaan hin najjeesne ta'e. Mucaan kun garaa isaa raffifataa ture wajjin nyaataa ture hiriyaa kiyya jedheetu nama kiyya jedheetu anoo rakkadhee namni kun kananatti yaada soon jedhin garaa ofii raffifatee wajjin nyaachaa ture. Kaleessa qaltee galtee gola ofii raftee mana ofii raftee kaleessa ol kaasanii Oromoon Jimmaa calliseera Oromoon calliseera qinsaa dhokateedhanii konsertii waamanii miidiyaa irratti dubbachuu jechuun Oromoof sheemiidha. Oromummaa akkasii kanaa wajjin qilee seenaa natti siin jedhe. Oromummaa akkasii hin barbaannu nuti Oromummaa haqaaf hojjetu. Gadaa jechuun gadaa haqa baasu ture. Maali gadummaan keessan gadaan Oromoon gadaa beeka sirna gadaa beete addunyaan kanaan bushitettanii wanni afarsaa keessan afarsitan. Yoo gadaan seeraan sirni gadaa jiraate yoo haqni gadaa dhugaa jiraate ol bahiitii haqa mucaa baasi. Yoo ajjeese ta'e ajjeese akkasitti ajjeese haqa isaa baasne Oromoon hin dogoggora sheexaadhaan walitti buusee fixii gali. Yoo najjeesne ta'e ajjeese ta'e immoo gumaa isaa kaffalii fixii yoo najjeesne ta'e najjeesne dhi akkaataan itti najjeesne ragaatti baasii kakachiisiseen nuti wanni irraa dubbannu hin jiru. Nuti ittiin arrafamee jira dhaloonni Jimmaa yaa Jimma arrafin keessattuu ibidda abbaa irra bu'ee guba. Kaleessa nu arrabsaa turan har'allee ittiin nu arrabsaa jiru. Har'allee nuti ittiin cabe har'allee nuti ittiin fokkise. Maal godhaga akka garaan ta'uu marqaan galaan ta'uu jetti Oromoon. Dhimma kanarratti qeerroon Jimmaas ayyoonni Jimmaas raftee jirti. Maaliif garaadhaaf bulaa jirti ka dhugaan sitti hima osoo dhimmi kun naquuqa natti ittiin arrafame mucaan kun keenya kooti jedhee kan yaadu ta'e ol baheete irratti dubbatee haqa mucaa kanaa barbaada ture. Har'a garuu mirgi keenya baay'ee sarbamee jira karaa maraan. Dhimma kanarratti nuti wanni nu callisiisu tokko illee hin jiru. Namoonni yaada kanarratti yaada dabalataa qabdan seenaatii irratti dubbadha. Takka barreeffadhaati isinin affeeraa yaada keessan dabarfadha. Yoomillee duula waca kanan dhiisnu haga haqni keenya bahutti ajjeese ta'u ajjeese jedhanii hin ajjeesne jedhanii haga baasanutti wanni nu callisiisu gonkumaan jiru. Namaan mari'annee miti kan dubbannu of taaneeti. Obboleessa keenya takka argeen ture invaayitii ana deebisuu hin dandeenye namoonni yaada biraa qabdanu seenaatii yaada kennadha.
argedar amin injirtu ati amin tam mamme ati me sin lana nama wayti erge الو ayyo assalamu alaikum وعليكم ayyo السلام ورحمة الله وبركاته جرتا tokkummaan jirta bilisha akkam fayuma fayyuma alhamdulillah waa'ee konsartii caalaa bultumee irratti dubbataa jirta reefu man dhufa garuu ayyen beektee tokkummaa keenya dubbiin ganamaa tolti waan tokko yoo golchanii ka'anii gara kaanitti ce'anii mitiire aanillee inshallah takka jedhee nan dhufa jedhee waan kana irratti dubbachuudhaaf waa adda addaatiin qophaa'ee dhufaa jira garuu dubbiin kan isaa qofa irratti dubbachuu osoo hin taane dubbii kana akka olin biqille yookaan immoo akka fiixatti hin baane kan cadaa ta'e nu jala goskaa jiru namuma keenya namuma achi jiruutu qarshiin kun beektee waan baay'ee namatti hojjetti akkaatii deebitee ilmoo haadha kee garaadha kee keessaa baatee obboleessa kee yaajjisisuu dandeessi namoota waa'ee kana akka gadi baane yookaan immoo akka fiixaan hin baane akka seerri leelaqee jarratan jaraa ajjeese kana soo akka hin qabneetti kan godhee dubbii kana ukkaamsaa jiru namoota adda addaatu jiru beektaa achuma keessa Afrikaa kibbaa keessa annifne bargadi bee dubbachuu dhiisee malee dubbiin achi akkam akka ta'aa jirtu bakka kam akka kaatee akka eessa geesse ijoolleen dheengadda mootorsaayikiliidhaan Kaalidii Faisal Afrikaa kibbaa keessa akka barbaadan dhichisu jedhan namni garuu wajjiniin qaamee wajjiniin taa'ee halkan gadi bee wajjiniin dhugee deebi'uu eegalee jira. Muhammad Said akka waan kalaas irraanfatameen daanqoon tokkollee mana keessaa duute namni taa'ee yookaan intina bifa siitiin yaadata yookaan waa tokkoon yaadata. Kan keenya garuu Muhammad Said du'e namni illee yaadate illee isaaf du'aa godhuuf illee hin jiru jechuudha. Amma ijoolleen akka fedhan ol galanii gadi ba'anii mootorsaayikiliidhaan deemu jechuudha akka nama waan khayrii dalagatee jedhutti jechuudha Afrikaa kibbaa keessatti. Nama kana immoo gaayaa qarshii intina gumaa Muhammad Saidiif haadhaaf kaffalame sana namni dhaqee manatti hin bitatee dhufeetu jira jechuudha. Dubbi kana hundanniif ni gadi bee Facebook irratti dubbachuu dhiisee malee dubbiin kun eenyutu kaamsee irra taa'ee gumaa Muhammad Said dhiiga isaatiin namni horaa jiru achuma keessa namoota jijjiru jechuudha. Ana ammas taanaan nan dhufaa inshallah qophii addaa fudhadhee dhufaa jira. Namoota achillee yoo naaf ta'a jedhee intiraansvaayitii fudhadhee dhufa dubbii kana irratti yeroo macaalaan gadi ba'e yookaan inni jaartii fuudhe yoo inni gadi ba'ee ilmoo argate yoo maal jedhe yeroo sana qofa gadi maalee dubbachuu hin qabnu. Ammas immoo ijoollee jimmaatiif immoo waan tokko dhaamuu barbaada. Sababa caalaatiin suuraa jeneraal Taaddee Birruun gaggaragalchinaa. Haadha guyyaallee komentii jalatti isin argaan ture jechuudha. Jarris gad dhufanii amma kan abbaa Jifaar garagalchu kan Abiyyi garagalchu. Akka kana wal tuquu hin qabnu. Badiin kan balleesse jedhamee caalaa bultumeeti. Caalaa bultumee immoo ana hangan dhaqee qabrii galuutti inni yoo gadi ba'ee qulqullummaa isaanuu himee. Obboleessa kooti sheexaana na dogongorse akka kanatti ajjeesee jira gumaa nan baasa Oromoo konoof kolchaa gadi ba'ee himate nus irraa dhiifna namni ilmoo sheexaanni jechuudha haadhaaf ilmoollee walitti kaafti jechuudha. Yoo hin ajjeefne ta'es qulqullummaa isa gadi ba'ee afaan isaatiin nu faayimu yoo ajjeesee jiraates gumaa Oromoo korraa ofirraa naa kaffalaa jedhee gadi ba'ee dubbatu. Kanaan achitti ijoollee sababa caalaatiin dhaqxanii ganda namaa tuqxanu dhaqxanii goota keenya garagalchitanu dhaabbadha. Jarri illee sababa nuyi gadi baanee dhukkuba keenya madaa keenya dubbannuuf dhufanii goota keenya garagalchanii maqaa jimmaa dha'anii maal jedhanii jimma jechuun biyya seenaa qabeettiidha. Abbaan fedhee hin beeka nus hin beekna rabbiinis waaqnis hin beeka alamnis hin beeka jechuudha. Kanaafuu waan kana irratti calliftee abbaan fedhee gadi si garagalchuu yoo ta'e dhiisiitii dhufee bakka jirtutti waraanis yaajjessuu danda'a hanga lubbuun kee afurri keessa jirtutti hanga haqni keenya baatutti irraa dubbachuu wanti irraa nu hambisuuf hin jiru jechuudha. Keenya yeroo inni konsartii qopheesse yookaan yoo inni Finfinnee deeme yoo inni Ameerikaa deemuuf yookaan makiinaa bite jedhamee gadi baamee waan tokko maxxanfame iyyuu qofa hin qabnu. Kan keenya abbaatu iyyata yoo dhimma kana irratti haga maatii Maama Sayid dubbisuu haga maatii Maama Sayid biratti nama erguu haga dhimma kana irratti qorachaa ture dubbachaa turra. Akkuma Jawaar Kaleessa jedhe abbaa gadaa dubbii ana ukkaamsee jira beekee dubbii ana nutu qabatee jira. Abbaan gadaa kuni jimmaan hin laallatu warra macaaftuu lama hin laallatu ta'ee nus abbaa gadaa kan biraa dhaabbannu deemnee yookaan Sumaalee yookaan nama bakka biraarraa jimmi yoo kutaa 11 keessa hin jirtu taate nus immoo foxxoqnee dhaqnee monti Eertiraa lammaffaa taanu. Abbaan gadaa akkamitti lubbuu nama akkamitti ukkaamsuu danda'enni kamtu fooni kamtu looni barnu warra miidhame warra haqni keenya dhiitame warra cubbuun nu jala awwaalameedha barnuuti.
dhugaadha. Dhimma kana beektee beektota Oromooti arra wanna tamma suuraa namaa wal rabsuu kutaa namaatti akka namni bu'aa akka namni kutaa wal nyaatu kan godhaa jiru beektota Oromooti. Siigalee dhimma kana irratti kan akka nu Oromoo godhaa jiru jechuudha. Osoo dhimma kana gabaabsanii gabbaanii kan dubbatan kan fixan taani nuti suusii wacuu hin qabnu, suusii iyyuu hin qabnu, suusii nama rabsuu hin qabnu, suusii nama waa'ee kana irratti dubbannu hin qabnu jechuudha. Haqa jiru gabbaa dubbadhaa innee maatii isaallee itti erginee asiin Oromoodhaan maal jedhu haqa isaa baasaa jirra jedhu. Achiin immoo maatii Maamma Sayidii kottaa maallaqa fudhaa gumaa isaa kaffalaa jira kan ajjeese maamushii mucaan ilma kuushiidha maaloo jedhu kijiba kana. Haqa jiru wajjin maamushiin dhageessaa maamushiin geessanii Oromoo keessa galchanii innis warri mantalaa kee mana dhakkaawwatanii galchanii qarsiisaa eenyutu namatu dhaqee manatti bitatee dhufe jechuudha. Haati Maamma Sayid alhamdulillahi rabbil alamin Oromoo qabdi biyya badhaatuu keessa jirti. In rakkattus rakkattees hin beektu yoo rakkattees immoo alhamdulillahi biyyi ni jiraaf. Kan si keessa gumaa ilmoo fi dhiiga ofii nyaatuuf hin qabdu. Birriin sun ammas hin nyaatamne birrii sanaan kan itti horee dhaqee Finfinnee keessatti manatti bitee dhufe nama biraati. Kanallee fudhadhee isinii dhufa amma. Akka jedhaa na eegaa waan kana tokkummaa yookaan bilillee yookaan kaalii sanyii mootii qofa irratti dubbatee wanti callifamu hin jiru. Uummanni gadi ba'ee iyyuu qaba. Jimmas qofa miti jechuudha. dhimmi kun Oromoo maranaati. Dhimma Oromoo kutaa 11 keessa gadi ba'ee dubbachuu irraa dubbachuu haqa baasu qaba. Caalaanis keenya Mahammad Sayidis keenya. Nama badii hojjete mana tokko keessa taati yoo ilmoon ofii badii tokko hojjete isa badii hojjete irraa qixaaxxee dhoofte isa kaan walitti qabdee araarsiti jechuudha. Nuti abbaa gadaa kan beeknu akka kana malee tokko ol fuudhee akka gadinni kopheedhaan deemuuf hin jiru jechuudha. Abbaa gadaa kijibbuuf hafuuftuudha kan yeroo ammaa jirtu dhimma kana mucaa golatti ol yaamanii maallaqa fudhu jechuun maal jechuudha mee qo'e mee mucaa takka illee nan affeeraa atillee yaada kee fudhuu kottu Oromoon marti dhimma kana irratti dubbachuu qaba namni lubbuu isaatiif yaadu namni ilma namaa ta'e yaada ilma namaa qabu dhimma kana irratti callisuun qabuun jedhaa bilillee koo baay'ee galatoome. Ayyee birraa gammadii tokko siif barreessaa jira isatu yeroo baay'ee waa'ee Jimmaa kana haqa gadi ba'ee kan wajjin dubbatu isa faana affeerii galatoomi tokkummaa keenya. Naaf jiraadhu shaayee. Ayyee waan ofii baay'ee. Ayyee galatoomii waan amma isin dubbatartan irra beetaa wanti nama aarsu namni wal ajjeesuu waanuma jiru yeroo namni wal ajjeesu immoo gumaa olii baasanii ammoo kan nama aarsu beeki gumaa daa'ima haati Mahammad Sayid gumaa isiisaniif dhufellee argan kan nama aarsu maraa caalaa waan san so akka waan Oromoon homaa bakka like imagine haadha tokko ilma isii dhabdee gumaa isiif kaffalamellee yoo dhabdu baay'ee nama aarsa namoonni hedduun keessattuu xiyyeeffannaa nama caalaa namoota akkana osoo hin taane mallaqni sun eessa gahe ka jedhu yoo haadhaan konnekshinii qabaatan bilbilaatii uummata saaxila birriin haadha ilmoon irraa du'e kun eessa akka gahe beekamuu qaba. Because namni hedduun sodaata nama biyya waan kanallee yaaluuf deemaa turan sodaachisaa turanii mallaqni sun eessa akka gahe namni hedduun quban qabu beeku Oromoon akkuma argitu confused ta'eera namni hundinuu dubbii namni seeraan hordofee bakka tokko irraa hin jiru. Kanaaf an wanti jechuu barbaadu kanuma galata yoo waan biraa waan naqaafattu yoo hin jiraanne. Galatoomi birraa dhimma maallaqaa South Africa irraa maatii Mahammad Sayidii maal iyyaamu dhoksaniif waan ni jira Baleessaa fi isa yaamanii biyyi kana fixnee jira maallaqni jechuudha yaamanii kanaan sobaa turanii birraan ba'ee jira. Waan kanaafuu dhimma kana namni maallaqa irratti nyaate hin jiru. Haati Mahammad Sayid qarshii tokkollee hin fudhannirra. Yoo hin jirre immoo yaada bareedaa nuu kaaste galatoomi. Dhimma maallaqaa kana irratti maatiin Mahammad Sayid qarshii takkallee hin fudhanne. Kana beekuu qabdu Oromoo. Qarshii takkallee hin fudhanne haqa jiru eegaa jira. Jawaar Mahammadis ol bahee haqa jiru sii fidaa jirra. Obsi jennaan obsanii eeggachaa jiru warrallee. Har'a dubbii kana immoo ji'oota shan gahee ukkaanfame dhiifame jedhanii konsertii walii qopheessanii Finfinnee irratti wal yaamuu jechuun gonkumaa Oromoodhaaf illee tolu nuti illee tuffatamnee jirra. Mahammad Sayid irratti ol baanii dhiichisuudha wanni kun. Michuu maammee atillee hin jirtu mee keessaa baa deebi'a michuu atillee naaseenuu diddee
Madaawlee atillee seenaan jirtu. Maatiin mamma Saayidallee qarshii tokko rakkanne akka adde bililleen jettetti qarshii tokko hin kadhanne, qarshii hin gaafanne, qarshii nyaachuuf hin barbaanne haqa obboleessa yoo kan namni na arguudhaaf namni maallaan jedhaadha kan deemamu ta'e haqa kana gadaanis hin jaallatu rabbiinis hin jaallatu waan kana. Dhugaa jiru ol baaxaa tassaa himaa. Ajjeese ta'e kaati gumaa baasaa irraa. Dhugaa jiru lafa kaati yoo maallaqa. Ayyuu Oromoo itti aktiivistoota Oromoo gootee akkuma kaleessa Oromoo dugdaa garaa godhaa turtan beektonni Oromoo har'allee Oromoo dugdaa garaa kan godhaa jiru isini. Oromoo walitti kan buusaa jiru Oromoo kan wal ficcisiisaa jiru isini kana beekuu qabdu. Dhimma kana jala. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Jirtaa tokkummaa nagaadha. Jira walakkam. Nagaadha wallahi alhamdulillah. Yeroo keen gubu waa lama sadi qofa jedheen ba'a inshallah. Dhimma kana irratti yeroo baay'ee dubbataa turre akkuma Oromoo nu beeku kutaan kamuu kan beeku dubbii kutaadhaan walitti hidhatu miti. Dubbii ammas kaan sun guddaadha kun xiqqaadha kan jedhamu miti kan jedhamu dubbichi dubbii rakkina ilmaan Oromoo gidduutti argamee abaluta ajjeesee jedhamee lafa jirudha. Akkasumas immoo deemsi gamaan deemamaarus gamas ajjeeseetiin deemamaarus dhugaa anatu ajjeese nan dhokadhaadha inni irraa mul'ataru. Si galee erga gaafa kaafamuutii kaasee erga gaafa mucaan du'uutii kaasee deemsi gama mucaasaa ajjeeseetiin yookiin caalaa bultumeetiin deemamaaru ejjennoon isaa martii ofirratti ragaaba isarratti waan ragaaba'u fakkaata. Tokko lama jedhee erga gaafa biyya sanaa ka'eetii amma gaafa Oromiyaatti galuuti. Haasaa inni miidiyaa irratti kennes akkaataa inni itti haasees hundi isaayyuu ragaadhumatti ba'a. Isa kana bakkuma kanatti dhiibu. Dubbiin beektota jalatti dubbataatti immoo beektonni waan kana keessaa quba qabu dhagahaniiru waan akkanaatti beeku. Sirriitti beeku. Dubbii qoratee nagaman bareedaadha amma gisee takka mummura ture bareedaadha. amma Amma dhagaamaa jiru. dhagaaman. Beekadhu gaa. Yeroo baay'ee beektaa bakka ati jirtu bareetii namni bakka ati jirtu baree akka ati jirtu bareeti waan ati hojjetaattu bareetii sirratti dalaga sirratti fe'a haasaasaa sobasaa kijibasaa sagaleen hin jirudhaara namni. Amma natti duraan kutaa ture amma dhagaamamee waan hin beekne. Sagalee jedha. Maal an dubbachuu rumattan jira ati na dhagaatta taana hin dhaga'u bar. An dhagaa jira amma noo sagalee jedhaa jiru amma dhagaamu naaf. Bayan deebi xayyib baasi na deebisi xayyib. Tole tole. Sagalee isaatiin siyaa kiyyoo dhagaamamee uummata kiyyoo dhagaamee dhimma kana dheeressuu hin barbaadu. Hammumaa waan kana irratti hundi keessanuu peejii keessan jalatti laxxaftanii dhimma kan Oromoon akkuma kaleessa dhimmi kun beektota Oromoo ergi ga'ee jiraate beektonni Oromoo dhimma kana cuunfaa godhee gabbaasee uummata Oromootiif ibsa gochuu qaba. Yoo maatiin Maammas Sayid maallaqa nyaata jedhan yoo kan maallaqa fudhatanii ana dhoksan ta'e gabbaanii maatii Maammas Sayid fidanii maatiin Maammas Sayid gumaasii fudhattee jirti haqni jiru bahee jira Oromoo callisaa jedhanii nu callisiisuu qabu. Wanni jarri sobanii gola keessa taanii ittiin Oromoo soban gonkumaan ta'u jechuudha. Kanaaf maatiin Maammas Sayid har'allee borillee bara maallaqa qarshii tokko nyaanne hin fudhanne haqa dhiiga obboleessa kiyyaan nyaadhu ilma kiyyaan nyaadhu jettee jirti haati isaa obboleessa isaa dhiiga obboleessa kiyyaan nyaadhu ana haqa jiru qofan barbaada haqa jiru gannaa fidaa jetteeti gaafachaa turte. Kanaaf wanni nu gaafataa jiru amma saqa wanni Oromoo kutaa walitti buusaa jiru wanni Oromoo gandaan wal ficcisiisaa jiru wanni akka Oromoon dugdaa garaa ta'a godhaa jirtan beektota Oromooti.
tokkoffaa Jawaar Mahammadii kaasee abbaa gadaa Bayana Sanbatuutii kaasee wanni dhimma kana keessatti qooda fudhannee fixaa jirra jettanii ittiin Oromoo sobaa jirtan isintu garaa Oromoo garaa guddaa godhaa jira jechuudha. Akka Oromoo walitti bu'u akka dhimmi kun irratti hin callifamne akka dhimmi kun deebifamee dubbatamu kan godhaa jiru isinidha. Jaallattanus jibbitanus akka Oromummaa tokkotti isin kabajna akka gadaa tokkotti kabajaa guddaas ni qabna. Oromoo tokkotti isin kabajna dhimma kana irratti immoo dhugaa jiru lafa kaa'uun immoo dirqama keenya hundaati. Michuu keenaa seenuu didoo daawullee jiraatte seeniti yaada kee dabarfadhu. Odaa si ergee jira garuu. Aboy odaa ullee si ergee jira. Kontaaktii jedhaa jira maan kaasne. Odaa ullee si ergee jira akkasii takka barreessitaa garuu kontaaktiidhaadha si dhufee jira si tachiin kaasne malee hanqinanii turkii keettisiyaa yaanni kiyya kanumaa dubbii gabaabsuu barbaada dhimma kanarra obboleessa keenyaa nuu baasaa kan gaafachaa jirru harallee borillee kanuma akka Oromoo walitti bu'u akka Oromoo wal diigu akka Oromoon kutaa wal nyaatu hin godhinaatii haqa jiru baatii dubbadha dhimma kanarratti Oromoon marti keessan jechuudha Oromummaan dhugaa hin qabne qilee seentu jedheen jiran. Nuti Oromummaa dhugaa hin qabne Oromoof hin jechuun ofii asitti moolajjiisaa ofiitti diina walitti ta'a ofii haqa keenya dhoksaa haqa walii dhoksaa haqa biraa wanni nurraa barbaannu takka illee hin jiru jechuudha. Asiin Oromoof hin jecha asiin diinan nu ajjeesa asiin diinan nu arrabsa asiin diinan nu rukute wanni nu jennu hin jiru. Diinni ajummaa keenya gadhummaa keenyaan nu ajjeesa jechuudha. Gadhee mana dhokfattee beekaa Oromoota wanni Jawaar akka dhimma kanan baasne godhe. Artistiin shawaa maallaan jedha ummanni sun maallaan jedha lafti sun maallaan jedha namni sun maallaan jedhaadha malee haqa kana dubbii kana tokkoon beeka guyyaa gaafa sanaa bilbilaan qoratee haqa jiru fixee jiranni dubbii kana namni maallaan jedha maalan godha yoon kee haqa kana dubbadhe maallaan jedhama kan na jaallatutu natti dallana jara sanatu natti dallana jara sanatu natti rifataadha malee dhugaa jirtu sirriitti hubatee argee jira namni soba Oromoon bar guyyaa lamaan ga'u seera biyya sana jira akka maatiin isaa seeraan hin kasasne dubbiitanii jirtu akka maatiin isaa karaa jaarsaatiin haqa isaa barbaaddatu dubbiitanii jirtu karaa hunda karaan isinitti hidhamu karaa itti hiitanii jirtu jechuudha ofii keessanii karaa hiitanii kaatanii Oromoo wallole immoo teessanii nyaatu Oromoo hayyuu isaa goota isaa wal garagalchu Oromoo aariidhaan miira keessa galee wallolu teessanii kan ilaalaa jirtu isinidha. Lah itu dah.